Muhammad Dabbamal isinin inde eenyuun kun tolchite baga Ela, hojjetti. look. kun eenyuun ne Kuna kuna ina jama kuna mantaran. Baga daddabale osoo zinaa Ustaz dalagde Muhammad waan eenyuun kun okay Ustaz kun mina eenyuun ne wanti isin ku galchatan hin qabse ayyeer kasi jindani kun eenyuun dhiira suuraan kun maal Kana la shemi kara gona menuti namin dongoro te lala kana. no ragaa What wajin is kun this? isa sin nabatu kun keessanuu akibar qabaan ta'u irraa baaftee viidiyoo qophaas baata'uun maaliif sanarraa jaanan no jechuun egaa ragaan qaba afanin fidee fi erganni didee Godenne maal ragaas qabdaa miti. Silaabar osoo paantuma sana osoo silaa ishiin ofirraa baafte eenaa am jenneeti. Rabbi sodaadha, rabbi si uume sodaadha. Amma isin nama jannataati moo nama azabaati moo nama aaraati Nama ta'u. Allah jannataaf azaba jiddu. nama Daqiiqaa tokko qofan si gaafadha. Daqiiqaa tokko qofan si gaafadha. Abduse nama hunda buusii mee waa tokko qofan si gaafadha. Mee rabbii guddaa sitti haa ta'u yoo barbaade Ustaaz Muhammad Bayyaan yoo barbaade shawxaana fuudhuu hin danda'u naa ta'a jedheera miti dhaggeeffadha. amantii wal qabsiisuun qabu yookiin immoo amuraada Tan dubartii islaamaatuun amma osoo jaarsaa qabduutuun paanta ofirraa baaftee quba ofitti naanna'itee kunoo viidiyoon bira guutu jira. Tanarraa maal irraa soitan tunini wayyaa hubartum. Wallahi gosh bonuye. Ustaz Ahmad. Teessan tapaanta Ustaadonni wanto kun hongoraa jiru. Engada intali tokko jinni tan heerume tan tani hukumitti gootanii bakka fuudhe tanii mabruuk tanii galtanii waan akkasii isaa wallahi waan akkasii dongorina. Engada nam tokko jinni tan heerume naan tanii hukumitti gootanii bakka fuudhe mabruuk tanii galtanii waan akkasii subhanallah adabni jiruusa waliyaana keenya mee'uusa namni tokko qofti sana malee waa'ee kanarraa dibbadhu asii abdiiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naala abuu. Waalaikum assalam. Amma hundi keessan hugannaa bu'aatii erga ustaazni kun didanii suuraa booniyyee isa guddaan isinii fida naa obsa. Suuraa amma guddiseen isinitti mul'ise erga inni dide. Ani akkamitti nu arrabsan nuti isaaf jecha birrii guurree durba kabajaa qabdu hafuusisuuf nu jedhaa jirra. Suuraa kana isinii kaa kuno. Na dide maaliif baay'een satareen. Kunoola isa immoo qullaa jedhu kuno. Kunis ustaaz booniyyee inni karaan jannataa booniyyee qofa jedhu kunooti kunis. An kana isinii gochuu dhiisee kabajaan ol isin galchinaan nu arrabsitu. Akka waan intiniitti akkamitti dubbattu isin. Yaa jara keenya. Booniyyeen ati akka baddee booniyyeen sirrii goote jettu ati dayyuusa malee. Otuu dayyuusan taane dubartii kabajaa qabdu kan darasaatti heerumuudhaan maltu biyya keessaa fuuta malee. Nama onlaayinii irraa biyya keessaa intiniidhu akkamitti nan fuudha jetta ati nama daabboo bakka Kanaadaatti characharu. Indeet indazii taaragaallee. Rabbiin isin qajeelchu wallaahi. ورب الكعبة أنا فيديو ده نونر كجرا ورب الكعبة الناس نعرف سبر إنده كان يسيبها غوش مودي يجرا نمدي ده رسان تك فودو بربادة علمه هورا شو بربادة يوته ملك أو رمون ها غورو فيو بريد أبي بيجا كيسا شمرة كبجاك أبدو كقرآن كراته في تنفودو بوني يوي كامان أرجيو كي ول أماني جناني تميوي تجناني الرالك كفه مجتشوت تكاك أما ولين أرجيني مال تو الرالك كفه دابر Moo viidiyoo isaa waraabdee harkaa qabdiitti sodaachifte yoo tina dhiifte viidiyoo kan gadi baasa jetteeni mee natti hima ustaazumti Muhammad Bayyan kun wanti inni booniyyee irraa lakkafameef maali natti hima natti hima yoo viidiyoo isin sibiraa qabaatte rakkoon qabu ilmi dhiiraan dogongora dhiifama sii goona wanti talkanii guyyaa booniyyee baabul jannatul booniyyatu mina naamin jettee daawwaa nutti gootu hin jiru. Adabadhu akka ustaaza tokkotti Oromoon si fuusifti miileenaan sii guurte ati bareeda kana gowwaa taatullee ati bareedaadha shabaaba shamarree baadiyyaa tokko gowwaa tokko sitti fuunaan ilmoo irraa dhalii jiraadha booniyyee jettee maqaa darasummaa quraana dudubba kee daraddartee maqaan hin balleessin darasaan tokko quraana hamma intinii ga'u kitaaba duufoo itti daraddaree karaan jannataa booniyyeedha baga argisiifte goota koo jechuun maal jechuudha maqaan nu bade akka amantii islaamaatti. Inna Allah wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Akkamitti darasaan tokko baga gootittii koo daabboo kan kee utuu inni kaakoo qabdu Kanaadaatti argisiifte jedhee deeggara. Ati dhuguma yoo fuudha barbaadde warabbal kaabaa shamara kabajaa qabdu intala qaraatee quraana fixxee haffastee jirtu nutu si fuusisa birrii sii guure. Sanaan ala booniyyeen viidiyoo kee qabdii fi sii dhiisuu sodaatte malee booniyyee jaallatteeti miti. Yookiin immoo booniyyee suutumaan urursitee biyyatti galchitee kaate ajjeesuuf maaliifatu ni kaakoo qabdu Dubaayitti intini Kanaadaatti meeshaa kee argisiifte jettee ajjeesuuf deemta waan ta'eef booniyyeen illee
dogongorteetti nama kanatti hin galin boonii jedhu kan siima namichichi kun sobee muudiin biyya si galchee ka'ee si qaxaqqaxuuf deema waan ta'eef bultiin keessan ofiichi wanti inni galma gahu hin jiru diigamte erguma otuun hiikaa qabdu isiin Kanaadaatti daabboo argisiiftee diigamte waan ta'eef Ustaaz Bayyan kan biraa fuudhi Oromoon si fuusifti. Hin fuutu taanaan adabadhu taa'e. Booniyyee jettee nutti hin kana booda. Hin adabattu taanaan viidiyoodha nu ragaa wajjiniin sii fidaan. Maal jechuudha? Indee nu arrabsaasaa? Indee maal jechuudha jedhan? Maal kun ijoo jedhan sheekni roobee? Nama dhugaatti immoo akka sheeka roobeetti sheer naa godhaa. An sheeka roobee barbaada nama dhugaa dubbatu. Ustaz Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Meechaa kana waa sai bu'aafanii waan naasoo jedhu bilseenna jalaa fixee. Tole. Ilaa obboleeyyan yeroo namatti duulullee waa barru. Ragaa wajjin hin duulaan amma dubbii koo keessa sobni jira. Sirriidha qoy sirrii jirtaa qoy. Garuu akkuma ati jettee ani akka mataa kiyyaatti wanta naasoo dhufe sila kanadha. Namni kun akkuma namichi Kanaadaa booniyyee wajjiniin dalagaa sana dalage Ustaaz Bayyaan illee Ustaazan jedhaanii gamaal godhanii nama barsiisaadha. Isaan illee isii wajjin dalaganii waan jiraniif isheen viidiyoo irraa waraabbattee ansilaa fokkadhee jira. Lama taanee fokkannamoo gabbaateen irraa haasoftee jaartii kooti jettee xabaqaa naa taata jettee sodaachisaa jirti. Anis kanuma jedhe wallaahi kanan deeggaraanis. Tokko kana inni lammaffaan akkuma ati jette na fokkisiiste siif jechan sheeka keessaa ba'e ustaaza keessaan ba'e hiriyaa kiyya keessaa hin ba'e mucattii kana ofitti fideen ajjeeseen dayyuusummaa kiyya ofirraa furaadha. Anis kanan shakkela wanti inni naafa galtuu minaamin jedhaaruufi siichi jaartii godhatee immoo irraa horuuf otuu hin taane situ na salphisee dayyuu sana godhe jedhee biyyatti galtee ajjeesuufi jedhee shakkeen. Tokkoffaa kana shakkee. Wallahi ajjeetuuf miti. Wallahi ajjeetuuf miti. Ofii waan irraa buufu. Wallahi ajjeetuuf miti. Deebita qoy. Abdiitti deebita karaa sufna dhaggeeffadha yaada kennanna. Jaarana. Namni kun mana hidhaallee seenuu hin qabu. Dhugaadha wallahi. Ani ustaaz hoostela jiraattan obboleettii waggaa 16 qabaan. Ani obboleettii koo isiniin kenna. Isinii galee ofii fokkisiisina. Borii ishee ammiin ibiroo dura dhaabbachuu hin dandeessan. Ishee ustaaz ibsaa bira dhaabbachuu hin dandeessan. Hiriyaa keessan keessaa ol baatanii intalli kun bultii illee isinii hin taatu. Wanti onlaayinii kun illee suusii namatti ta'a jedhanii dafee nama hin gadhiisu. Borillee tokkotti dawwaltee akkas taati. Ustaaza kiyya isiniin jaalladha isiniin kabaja oromummaa waliin qabna amantaa waliin qabna. Durbi biyya keessa guuttee jirti. Dubartii maatti gootuu miti. Dhiisa intala kana ajjeesuu yoo jettanillee hin ajjeesinaa. Hin gabaabsinaa hin ajjeesinaa dhiisaa. Durba bareedduu sibirrii fuurreetii gootinaa. Infoosisna wallahi obboleettii qaban barbaaddan obboleettii kiyyala durba guutuu duudaasi elaa marammarsiisee mana hakimii geessee marammarsiisee isinitti heerumsiisa. Dhiisaa intala kana. Wanti Inni isin lammaffaan immoo viidiyoo keessan yoo ta'e yoo viidiyoo biraa qabaattan taasana dhaggeeffadha yoo viidiyoo biraa qabaattan sheekni guutuun viidiyoo qaba kanaaf yaadina warri imoo qaraasisan guutuun jara hojiin jara kanuma. wallahi dhugaa warabbal kaaba an namoota gurguddaa meeq na bira ga'ee jennaan man satara Allah faman satara naasi satara Allahu aybuhu minaamin isa jedhu sana dhageetan. Inni lammaffaan immoo waan isinitti dhaggeeffadha shamarran keenya hadha osoo gaafa jalqaba dubartiin Oromoo viidiyoon akkasii jalaa ba'e ishee jalqabaa sun ituu isiin of ajjeeste noormaala hin jedhu namni asirratti ol ba'e. Isinii galee nama 1700 irratti akka jette bar normaal no jette warra namni jalqaba warra feemasa gurguddaa asirraa viidiyoon jalaa bakkee jiru deebi'anii lakkii keenyaa miti ilmi dalagame kuni kooppiidha warra jedhan warra namni viidiyoon jalaa innaa gadi ba'u nama jabeessan normaala kun akkas jedheenii dhageessanii jara kanatiyyuu ijoollee keenya baddalaa jiru shamarran keenya baddalaa jiru borillee tokko gabbaatee ekeleen waan akkasiitiin feemasa taatee hadha isheenuu waa tokko hin taane fooloo guddaa qabdii namni jala jira jettee akkasitti kan biraallee dhufte guddi jechuudha. Hadha immoo namichi kun jaartii ofiitiin noormaala innaasiin isa bira teessee noormaala jettu dubartiin biraallee bor inni ustaaziyyuu akkas jedhe maal taaree jettee shamarran keenya kan biraallee dalagdi. Wanti kun dhaabbachuu qaba. Ustaazonni waan akkasii jala deemuu hin qaban. Namni gurguddaan waan akkasii jala deemuu hin qaban. Wanti kun balaaleffatamuu qaba. Faranjiidhaan wal qixxaannee jirra. Aadaa keenya wallaallee jirra. Amantaa keenya dagannee jirra.
daangaa dhabeera wanti kun dhaabbachuu qaban jedhaan amma mataa kiyyaatti. Sifan dhiifama naa godhidha waan jedhu ani Abduu Selaali wannan jechuu barbaadanii wanni tun ustaala kana qabuu dandeenye maal seete tokkoffaa Oromoon safuu wanna jedhamu wayitu jira. Karaa amantaatiin karaa safuu karaa lamaan kanaatu ilaalte mucaan sun wanna goote kanatti hin qaaneeffannee namoota biraatiin barnoota ta'utti akka namni biraallee borori wanti tokko kanatti hojjetee ofittiin harakaatti godhutti maal jette beektaa? It is my life jettee ni harakaata godhate salaam amaariffaan dubbatu suni isaan maal minam jette badaan aarse maaliif hojjetame anama yoo viidiyoo sin taane wanti shakkaaroo tarii waatti hojjechiiftee namicha kana itti qaraasifnu Hamza Hashim namatti hin qaraasifnu abboo namtichi kaleessa si distii fidee jilbara kaatee si waa nyaataa keessa waa'ee booniyyee maktaaba booniyyee wallahi abboo namtichi kun maal ta'e ijoollee hojjechiifte yoo ta'e itti qaraa ustaazonni nu dhaggeeffatanu namichi kun fayyaan qabu hidhadhaa yookiin firoonni isaatti qaraasisa Normaliin jiru namni akka viidiyoo tokko dhalaa tokko booniyyee jedhee boo'u tokko mataan sirrii miti warabbal qaba hidhamuu qaba. Otuu yookiin Amaanu'eel hospitaalii geessaatii torbii tokko achitti hidhamee yaala yoo argate sirriitti gabbayee obbara waan amma keessa jiru kan. Mataan sirrii miti dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Maa durba dhabamte durba babbareedduu meeqa biyya keessa guuttee jirti jedhan. Indi? Abduu Seemmasii Bori gaafa biyya galteen intalli gullaa amma tokko intala kan kabaja gochuun jedhan ta'u ture maaliif osoo kabajatti gochuu dhiisanii namoo shamarraa kaanii fi gortata waan ta'eef shamarraan kaan irraa of eegu siigalee barnoota amma maal godharu kabajatti godhanii ofitti godhaa jiru waan ta'eef intalli kun gaafa biyya galtillee ushummaa wanta jedhamu jirra maaramaan jedhamu nama otoo abbaa mana jiru nama dubbaa nama galfatu jechuudha ushummaa mucaan hunda itti jangeessu waan akkasii wallaayini goote waan ta'eef lammaffaa as teessee utoo abbaa manaa jiru miskineetti waan ta'eedhaaf biyyatti sadhiistee chaansii Awurooppaa bitachuu barbaade beekarraa Awurooppaa sponsor bitachuu barbaade dubbaan kanaaf viidiyoo kana hunda goote okay osoo siin adda gaafatiin kana gootu namni irratti duulee akkasiin lamutti hin deemne godhee dhiifama gaafattee karaa amantiitiinis dhiifama badii waan ta'eef karaa aadaatiinis safuu cabsee irratti okay adda moo gaafa akkasitti deeggaranii isiidhaaf rabbi tol dhiisaa isinii hin dhiifamu laayifiitiiti jireenya isiitiin wanta akkas jedhu hin jiru wanta akkas jedhu neevar hin jiru nu furannu kana digalee amantaadhaaf fidda yoo hin qabsiisina yoo amantaadhaan dhuftan hadiisa keessan kufaa goonee dhiisna jechuudha kana isin jedhan sahihun da'iifun jennaan nuti hadiisun da'iif jennaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والله بايين ما قد شيء سويت كلام ألا ما أستاذ نكون شيء يا هم جالتي وجني أجالت هم جالتي نجني ما لك إيه جالت أقول إيه مالين جالتك آمان أرجع garuummoo gaafa dheengadda hiriyaasii tokko argitee tamiire intala see tokko seenaa moo maal jedhamti intala seenaa sana haadha manaaf abbaa manaadhaan adda baaseedhaan wallahi namichi kun maatire maaliif fidee suuraa sii laxxafe isiin immoo suuraa sii isheedhuma suuraa laxxafe waa baay'ee haasee irraa kitaaba meeqa fidee laxxafe mucaa sana baase garuutii haadha manaaf abbaa manaarraa adda baase kan daganaa haadha manaa isaatiin walloleen turreen isii duukanaan taa'in isii duukanaan ooliin maaliif inni amma kan sammuu xawwaa godhatela isiin ustaaza taatee isiin sun duriyyee ta'uusiiti fettee. Abboo kan si viidiyoo yoon ba'e duriyyee wayyaa bar duriyyee wayyaa. Akkas godhe isii kana kan mucaa manaa godhee isii sana bakkee godhee kan ofii gaa beeytamtire akkas godhee laxxafee amma namni jazaa ofii harka irratti fudhata harkuma irratti fudhate barammanni kun wallaa laazim dubbiin akiraa ga'an jiru. Abdussee waan qaban dhiisu hanga inni dhufee gabbahee itti muddi goota koo booniyyee kiyya baga goote jechuu isaatti ummata musliimaa guutuu dhiifama gaafa tokko irraan boone. Akka inni akka irraan boone. Akka irraan boone taphoortu gargaarsa isirratti immoo abduu ilillii tokko kennina ilillii tokko gargaarsa itti biyyatti galchuu irratti dheengadha kadhatamnaan kabajaa deddeetti adda moo gaafa daaboon bakkee ba'u dhuftee gargaarsa hin ta'u ilillii tokko kennina. Ililli kottaa natti kenna sappoortii godhaatii gaafa biraa deebisanii kennan guddaa godhe ililliin kenna. Yoo kan biraan fuudhaa nafuusisaa fuudhee ilmoo dhalchuun barbaada andarasaa dheedhe gargaarree intala adaba qabdu kan qaraatee jette kan hijaaba godhattu kan miidiyaa adda addaarra asiifachiin fiigne ni fuusimna nama kan nan jaallaan namicha Mahammad jedhanu miskiina garuu. Dhugaa rabbi. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam. Obboleeyyan kiyya jazakumullahu khairan waan bareeda irratti qabsaa jirtanii rabbi jazaa isinii haa kafalu. Tokkoffaa haqiiqatti namni zinaa karaa nutti godheetiin zinaa ol bayanii normaala jedhanii irratti haasayan. Balbalti toobaa banaa jedhan nuti nama zinaa dirree baasee toobaa deebi'e tokkollee shari'atti hin argine. Nama zinaa dalagee zinaan isaa dirree itti bahe shari'aan ka garaa koote haddiidha. Cafaqamuu namni sun. Sun hin jiruu toobatu jira ka jedhee balbalti toobaa banameef jedhe tokkollee hin argine yoo abbaan zinaa wayta dalage dhoysan dalagee badii dalage ka zinaa san namni itti beeku osoo hin taanetti
waan rabbiin qofti itti beeku yoo toobate tooban isaanii qeebalamti. Nama zinaa mujaahira godhee dirree baasee zinaa dalagee as bahee tooban isarraa qeebalama jedhe ayya daliilin hin jiru. Haddiin zinaa tooban zinaa cafaqu. Nama zinaa dalagee normaala jedhee haasahee ulamaa illee mashaayikni illee xullaabni illee warri iimoo illee imimmaan itti boosuuf tokko hin jiru. Yoo akka shari'aa akka taatu taate. Kunuu namni ni kaa'utu ofirraa qabu. Kanaaf mul'atetti akka kitaaba saxraa takkaa lama arginetti akka mashaayikan gaafannetti akka sheekonni jedhanitti namni zinaa dirree baasee dalage karagaan sabatee lafa jiru haddiin isaa haa toobatu jedhanii ka balbala toobaa itti bananii balbala toobaa irratti haasaan ayya daliil ragaa kamtu jirame mee nama zinaa dalagee zinaa as baasee sahabaa rasuulaa keessatti qaallittii rasuulatti dhufteettiniin ni beektan hadiisa Bukhaarii. Yaa hanga sinii moodeessa zinaa dalagee jennaan rasuulli du'e fuula irraa gale. Itti deebitee zinaa dalagee jettee himtee jennaan rasuulli du'e irraa gale. Sadeessaa irratti maal irratti dalagan? Ulfa qabaachuu isii beeynan deemii dahii deebi'i harmallee hoosisii geessi jedhaniini maal godhan toobadhu jedhaniini. Dhagaan tumanii ajjeesan. Toobadhu jedhaniini yaa. Hin jenne toobadhu kun jedhamneen dhagaan haddii sana kaffalte dhagaan tumamte ajjeefamte. Duubare. Amma yoo dhuguma seera ta'e booniyyeen yoo ulfa qabaatu. Waan tokko nu godhaa isin. Booniyyee irratti hunaasu nuti dhiisa. Booniyyee maaliyyee dhiisa nuti. Akkuma islaamaatitti. Akkuma nama shari'aa islaamaa hordofu tokkootti sheenummaan nama zinaa dalagee zinaan isaa dirree itti bahe. Hukuma yookiin qaanuunni shari'aa hin jiru haa toobatu jechuun maslahaa godhanii haasayan malee tooban eenyu irratti jirti hin jirtu. Kuni akka qaallittiin jaarsi irraa osoo hin ta'in jaalalleen akka amma jedhanii kan isin haasoytanii kun irraa du'ee jennaani wallifte. Ayaa shajaral kabuuri maalaka muriqa kaannaka lam tajzaa alamna xariifii jettee jedhan. Machooytee waan taatu wallaalteet muka daraaraa naqate gufufa jaalallee michuu godhattee zinaa wajjin dalaydurraayyi inni jalaa du'ee jennaanin muka daraaraa naqatee akka gaarii bareede arginaan ayaa shajaral kabuuri maalaka muriqaa jetteen maali muka biyya kanaati yookaan akkanatti tottolteefatiin dhageenne sala ibna xariif namni jedhamu na jalaa du'ee jetteen michuu isiiti. Akkasanii kanaaf yani wanti isinirra jirtan waan bareeda. Akka mashaayikaatti irratti illee waan kana bal'isanii haasawuu qabanii akka nama islaamummaa qabdaniitti qabsoo bareeddura jirtan abbaan fedhe jaalate abbaan fedhe jibbe abbaan fedhe waan fedhe jedhe akkanaa mul'atetti waan bareeddu haasawaa jirtan. Galatooma nama Ustaaz Musaa laa dhiifama naa golaa galaa diiniyaan isin caalan beeku an diiniin beeku garuu waan tokko hin jedhu utuu hin bahin dhiifama wajjin jedduu aanaa isaa keessaa jedduu galaaf amma namni tokko viidiyoo gadhiifame sana ilaaluu keenyaaf nuti namni tokko viidiyoo hojjetee gadhiise kana irratti jirrinu amma ustaadni deeggaraa jiru ustaadni baay'een deeggaraa jiru viidiyoo sana isiidhaaf rabbi tol beekamaa keessan galina idaaru nuti immoo akka aadaatti akka amantaatti ta'uu inni irratti dubbachuu jirra wanna kana irratti viidiyoo sana ilaaltuu keessaniif isiniin dhiifamuu nuun jedhan wanna kana irratti maal jettu amma akka diinii rabbii hubattan irratti maal jettu taate viidiyoo sana maaliif ilaaltanii iji du'aayyuu ilaala du'aayyuu geessee boolla keessa ilaala kaatiyuu kolfaa namni akkamitti viidiyoo nuti gadhiifame ilaaluu dhiifne meenuu kana maalitu kan irratti meenuu dhiifaman qabduu rabbiin bira nu jedhan kan kanaa olii goonu badii guddaa kanaa olii goone rakkoon qabu. Gatii gabaabaa kun viidiyoo dhoysee waan fedhe haa ta'u akka ummanni dhiyoo tana waan arge haasa'u sanittillee amma qaana maallee dhawulleen hedduu takka nan barbaachisu akka ummanni waan arge haasahee akkas godhii Sayyidaliyaa dhaqii akkas ta'e akkana ta'e haasahee akira sadarkaan isaa rabbii fi hawaasa islaamaa biratti illee gadi kufe sanitti warra haasa'u yoo taate malee namni dhoysee uf keessatti gadi viidiyoo fedhe dhoysee filaasha ofiitti irratti waraabbatee miimora ofiitti irratti waraabbatee akka fedhetti viidiyoo ofii dhoysee uf keessatti qabatee ilaalu suni maasetan qabu ka viidiyoo namaa waraabee sheer namarratti godhu maasenni adada namni viidiyoo san laalutiin namticha awwala waan san sheer godhe irratti katabamti. Namticha waraabee kana irratti isaa nuyi immoo qabatti dhiifama isiniin godhu rabbiin nuun jedhan gaa nuti waan namni hojjetee gadhiise ilaallee waan ta'eef ammas laa yeroo darbe ammoo wanta akkasii jira lama yeroo akkasii yeroo baay'ee dhufaa jira nuti ammoo fakkeenyaaf yoo laalaa taanes waan akkasii mormuun dhiisu maaliif nuti warri waan beekne gara qonjala cimaa takka deemnu nu godhaa jira waan ta'eef. Obboleeyyan kee abdi namni dhugaa qabate wallaalaan jedhamu beeka
beekumsi satraa si achi qaala rasuulullaahi qaala allahu beekuudhaani murteessa waan rabbii fi rasuulli jedhe dhaga'anii itti dalaguun sahaabaan hadiisa haffazni warri hadiisa haffazi hago itti dalagan waan dhugaa kan dhagaan tokko itti dalaguun